abbaan manaa diiviin isaa bahee Ameerikaa ofiisaa erga deemee booda jechuudha. Ijoollee isaa lamaanii fi haadha manaa isaa fudhachuudhaaf gara Itoophiyaa dhufe. Seenaan isaa waan baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Kun hin mudata jedhee namni yaadee beeku hin jiru. Haati manaas abbaan manaas. Abbaan immoo parsantii 100 qulqulluu akka haadha manaasaaf ijoollee isaa fudhatee gara Ameerikaa jiraatu sirriitti ni beekasi ni amanasi. Waanumti tokko mudaan tokko hin argamaa jedhee yaadee hin beeku. Garuu maaltu ta'e? Baay'ee nama gaddisiisa dhumni isaa jechuudha. Dhugaa waaqa dogoggora akkasii eenyumtillee dogoggoruu hin qabu. Eenyumaafillee barumsa ta'uu qaba kun. Namni tokko dhalli namaa jireenya isaa keessatti gaa'ila erga godhatee ilmaan erga horee mana isaa keessatti wanti akkasii dogoggorri akkasii uumamuu hin qabu. Yoo uumame immoo duraan dursamee ifoomsamuu qaba yookaan himamuu qaba jechuudha. Baay'ee haga lubbuu mucaa isaanii baasutti gahee jechuudha dogoggorichi haga lubbuu mucaa isaanii isa tokko mucaan isaanii jalaa du'utti abbaan manaa sun immoo mucaa durba ijoollee dhiiraa 2 qabu siniin jedheera. Ijoollee 2 qabu siniin jedheera durba tokko dhiira tokko haga mucaan dhiiraa du'utti. Haga haati manaa qophaa haftutti. Haga qabeenya addaan hirmaatan dhuma isaati kun. Haga abbaan manaa immoo mucaa ishee durba fudhatee Ameerikaa deemu. Akkanatti dhumni isaa diigamee siniin jedha. Sin hundumaafuu boriif sin fayyada dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Aniyyuu garmalee irraa baradhee. Egaa nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u viidiyoo kan biraatiin isinii dhufeetiin jira jechuudha. Inni har'aa kun baay'ee waan nama barsiisudha. Jireenya ofii namni gaa'ila hin dhaabbanne hin jiru. Namni kamuu gaa'ila dhaabbachuu barbaada, jireenya bareedaa jiraachuu barbaada, jireenyi isaa akka diigamu hin barbaadu, jireenyi isaa akka gufuu itti godhatu hin barbaadu. Namni kamuu miti anumarraa kaasee eeyye. Kanaafuu jarri kuni akkamitti ol fuudhanii tokkorraa kaaseen isinii himaa jechuudha. Jarri kuni dura akkuma nama kamii wal jaallatanii otoo jaalalaan jiranii isheen ulfa yeroo taatu ani nan ulfaaye jetteetu yeroo ulfooftu bakka maatiinis rakkoo dhamtiire akka fuudhu ta'ee jechuudha. Jaalalaan itoo jiranii nan ulfaaye yeroo isheen jettu mana baani waliin jiraachuu eegalanii jechuudha. Jireenya isaanii walitti fufanii eegaluu jiraachuu jalqaban. Hojii qabdi ture innis hojii qaba. Hojii bareedaa qaba. DV guutuu jalqaban. DV guutuu yeroo jalqabanii wal faana guutaa turan maatiidhaan dura. Maatiidhaan yaalanii yeroo 2-3 maatiidhaan yaalanii dhufuu fi dinnaanii singiliidhaan guutaa jedhe. Amma namoonni baay'een biyya keenya keessaa isa singilii dura bahaa jedhan. Amma DV yeroo DV lotoorii kana guutan isa faamilii ta'anii guutan irra singilii ta'anii isa guutantu irra dafee carraansa namaa dhufaa jedhamee jira dhugumadhas yeroo baay'ee warra singilii ta'aniif deebi'a carraan sun. Kanaaf namni kun maal godheere singilii godheetu DV sana yaale. Yeroo akka kanaa yaalu carraan hin dhufeef jechuudha. Carraan yeroo dhufuu fi amma gaa waggaan deememtiire siniin jedha tokkora 2-3 naan jedhu DV waggaatti tokkuma dhufa. Jarri kun mucaasa duraa sana deesseetti ishee lammataallee deesseetti jechuudha. Walittan sinii gaggabaabsa baay'isee ani seenaa kana kan hin dhaggeeffadhe daqiiqa 50 ol dhugaa waaqa akkamitti akka nama gaddisiisu garuu namas hin barsiisa. Isa booda Ameerikaan deemee namni kun achi deemee haala hojii hojjetee haala hundumaa sirreessee lammummaa fudhatee isaaniinis fudhachuuf jechuudha. Waan hundumaa warra kana piroosesii godhee maatiisaa kana hunda al takkaatti fudhachuudhaaf ofiisaayyuu seera qabeessa ta'uu qaba. Beektu kana hundi keessanuu namni kun waan hundumaa erga xumuree ofiisaa seera qabeessa ta'ee achitti illee xabaqaa warreen biyyoota kaanii xabaqaa qabu beektu mitiire. Xabaqaan afaan Oromootiin maal jedhamu baay'ee abukaattoo abukaattoo qabu karaa imbaasii waan hundumaa kan seera qabeessaan isaaniif xumuruu ofii isaanii hin hojjetan. Maaliif fooltii yoo uuman yoo dogoggora uuman jalaa feel akka hin taaneef namni kamillee abukaattoo isaatiin waan xumuratu xumurata. Namni kunis abukaattoo qaba. Karaa abukaattoo isaa maatiisaa hunda fudhachuudhaaf piroosesii godhee isa biyya sanaa hunda fixe. Kan biyya sanaa hunda fixee as dhufee
asii maatii ijoollee isaa faadha manaasaa walitti qabee fudhachuudhaafi biyya sana maal godhe seete waan hundumaa ammoo sirreessee mana duratti galullee mana duraan nama tokkotti gala ture kan maatii dhagahu mana sirrii kireessee meeshaa mana hundaa guutuu godhee sirreessee dhufe gara biyyaa dhufe jechuudha. Gara biyyaa dhufe maatii yaadaniiru ijoolleen isaa yaadaniiru beektu gaa namni yeroo walirraa turee dhufu akkam akka wal yaadu galee maatii isaatti dhufee galee isa booda guyyaa isa jalqabaa imbaasii dhaqee yeroo piroosesii isaa asii jechuudha xumuree fuudhee deemuuf yeroo dhaqu inni jalqabaa maalidha seetanii DNA qorachiisudha. DNA ijoolleen sun kun eenyumtu DNA ni qorachiisa baay'isawee ijoollee isaa faana yeroo biyya garaa deemu yeroo fudhatu uguma kan saamu kan saamiti kan jedhu haadhaaf abbummaa haadha yoo haadha ta'e haadhatu mirkana abbaate abbaan fudhatu sun hin mirkanaa jechuudha. Maaliif waan hundumtu eenyuun fudhate kan jedhu obboleessa fudhate moo obboleettiidha haadha moo ama akaakayyuu firummaan jira moo mucaasaati kan jedhu seeruma imbaasii jechuudha. Kun ijoollee isaa kana DNA fudhachiisuudhaaf DNA asiitii qoratamee imbaas achitti ergame gaa DNA asii fudhatame achitti waan ta'e walitti qabamsiisa achitti waan ta'eef achitti ergame riizaaltiin sun immoo gara abukaatoo sanaatti ergame. Riizaaltiin ijoollee sanaaf abukaatootti yeroo ergamu mucaan inni dhiiraa kan saamiti. Mucaan inni dhiiraa riizaaltiin kan saamiti jedha. Isheen durbaa moo kan saati. Kan saafaana tokko riizaaltiin isheen durbaa inni dhiiraa moo miti. Abukaattoon kun maa gochuu hin danda'u itti himuu qaba. Itti himi. Imeelii barreessee fi waan itti ergame hundumaa seera qabeessaan imeeliidhaan ergeef. Namni kun baay'ee hinne waan hin eegnetu irratti ta'e. Bakka laalli fuudhee deemuu osoo hin taane mucaan kun kan saamiti jedhamaa jira. Mucaanni guddisee itti xaaree egaa waggaa meeqa akkasitti guddisee ka'ee biraa deeme waan beeku hin qabu. Haati garuu beekti. Haati waan goote sirriitti beekti. Haati beekti. Gaafuma jalqabaan ulfaa'eeraa baqqaa jette sana hin beekte jechuudha. Laal iddoo sanatti waan guddaan dogoggorame waan dogoggoramuu hin qabne iddoo sanatti dogoggorame. Dhumarratti immoo jireenya kanatti badee mucaan kun lubbuun isaa darbe. Dogoggora xinnoo tokko yeroo sana furamuu kan qabu. Biyaans mucaan kun hin du'u. Mucaan kun hin du'u ture. Itoo dogoggorri dafamee hiikameera ta'e. Ameerikaa hafa malee gaa'ila kana diigamu malee mucaan kun illee hin du'u ture. Egaa maaltu ta'eere namchi kun bakka waan hin yaadne tokkotu isa mudatee maal jettu tosin ta'eeti. Baay'ee bakka jechuun akka du'umaan garagara miti baay'isee akka nama achi keessa jiraate yaadeef yeroo sanatti jechuudha. Namichi kun lama ta'anii jechuudha. Hojjettuu qabu baay'isee hojjettuu qabu. Lama ta'anii wal gaafachuu jalqaban. Lolli jalqabame jechuudha. Ciqiin jalqabame. Akkas ta'e kunoo riizaaltiin DNA akkas ta'e mucaan kun kan eenyuti? Abbaan mucaa kanaa eenyudha? Bakka walirra dhaabbata jechuudha. Namichi bakka funyaanirra dhaabbate gaafachuu qabas sirriidha. Isheen deebii hin qabdu. Deebii hin qabdu kana hin jettu jechuudha. Kanadha sanadha waan jettu hin qabdu duraan balleessiteetti duraan beekti. Har'a maal jechuu dandeessi? Waan biraa yeroo tokko beekumsi kun bagama onlaayiniidhaan jiraate dhugaa waaqaan hunduu amma karaa onlaayinii kana waan baay'ee barreerra. Waan baay'ee akkanatti barreerra jechuudha. Asumarra teenye waan mana barumsaa namni seenee baratu waan iddoo guguddaatti baratamu dhugaa waaqa asumarra teenye baranne akka salphaatti jechuudha. Warri durii amma fakkeenyaaf waa'ee DNA beekuu dhiisuu danda'u gadi fageenyaan akkanatti akka amma gadi yaa'e miti beekumsi hundu durii citiidhas beekumsa akkanattis hin jiru. Innaa bakka waan deebistu hin dhabdee namichi deebii isheerraa hin dhabee mucaan kan saamiti waan jedhu wallaalee hojjettuun immoo hin dhaggeeffatti jirti. Ijoolleen garuu yeroo sana hin jiranii galgalaahee akkuma wal lolanitti haadha manaaf abbaa manaan kutaa garaagaraa ciisuu deeman. Inni kutaa'uma isa haadha manaaf abbaa manaa dhaqee ciise.
isheen immoo ishee iddoo durbaa iddoo kutaan ishee mucaa durbaa jira achi dhaqxee ciiste. Inni dhiiraa immoo kutaa mas xinnoo jabaateera waan ta'eef inni dhiiraan gafa waan ta'eef kutaa qaba kutaa masaa dhaqee hin ciisne baay'isee dhaqee jechuudha. Dhaqee seeneera. Namni hunduu intini dheera mucaan hin beeku waan beeku hin qabu. Isheen durbas hunduu hojjettu kana bichaatu gurra qeensee dhaggeeffataa waan haadha manaaf abbaa manaa mudate malee ijoolleen hin beekan. Amma hunduu wal mufatee walitti bokokee deemeera. Hojjettuun kun qaxxattee iddoo mucaa dhufte. Mucaa isa dhiiraa bira dhuftee akkas ta'e bara Ameerikaa dhaquun kee hin hafeette. Ati koo kan abbaa kee miti Ameerikaa dhaquun kee hin hafe. Mucaan immoo akkamitti akka Ameerikaa deemuudhaaf hawwiinsa ijoollee hiriyoota isaatti hime namatti hime. Even barsiisaa isaatti illee Ameerikaa deemna koo abbaan keenya dhufee nu fudhata. Gammachuudha ka ijoolleen koo amma gammachuudha baqa Ameerikaan naadha namumti kamu amne aniyyuu Ameerikaan naadha akkamiin gammada deemuu nan barbaada waan ta'eef namni baay'ee biyyoota Awurooppaa kana deemuu hin barbaada. Mucaa kanatti akkas jette. Ati akkan abbaa kee miti Ameerikaa hin deemtu barii jettee itti himtee biraa deemte. Mucaan kun maal jechuudha jedheetu abbaasaa bira dhaqee galgaluma sana kutaa sana abbaasaa bira dhaqee maalidhaa jedhee gaafate. Akkas jettee jennaan dhaqii haadha kee gaafadhu abbaan immoo laal baay'ee areera waan ta'eef dhaqa haadha kee gaafadhu waan hin beeku qabu jedhee ofirraa ari'ee mucaa. Amma immoo haadha bira dhaqee mucaan rakkate. Haadha bira yeroo dhaqu isheen immoo mucaa sababeenyaa kana bayinarraa ittiin sababeenyaa ittiin ofiishii sababeenyaa taate kaleessa ofiishii diigamuu mana sanaatiif foolti guddaa ganama bariidhaan hojjettee yookaas ganamuma sana akka hin furamneef dhoskitee irra teessee amma kana ofiishii sababeenyaa kan ta'aa jirtu sababiishiitti manni kun diigame mucaan kunuu kan du'u mucaadhaan sababeenyaa narraa deemee dhaqichiisette. Mucaanii akkamitti akka of ajjeese miidiyaa irratti hin dubbadhu jette haati seenaa kana dhiyeessite maaliif namni ijoolleenis dhaggeeffachuu danda'u waan ta'eef akkaataa sana fayyadamuu waan danda'ameef garuu already mucaan suni of ajjeese bule. Riizaaltii qorannaatiin akka namni tokko hin ajjeesne akka namni tokko hin tuqne qaamni isaa guutuu fayyaa akka ta'e garuu ofiisaa akka of ajjeese himaa qorannaan. Mucaan kun akkanatti of ajjeese. Isa booda maaltu ta'ere? Isa booda waan ta'e egaa seerris jira. Mucaan kun ofii of ajjeese waan ta'eef namni itti gaafatamu tokkollee hin jiru. Bakka wanti godhamu hin jiru garuu namni kun ergi gaddi kun ba'e erga gaddi kun raawwate bakka namichi kun uumaa gochuu waan hin dandeenyeef jiraachuus hin danda'u kana ta'ee qabeenya iyyuu dura isheen immoo gurgurtee iyyuu fixxeetti maaliif nyaattee toon taane deemuudhaan waan ta'eef gurgurameetu amma gaafa kee adeemanitti jedhame wiliin jira gaafa deeman konkolaataan jira konkolaataan hin fudhata abbaansaa manas hin fudhata jechuudha. Namni kun waan baay'ee iyyuu jaraa godheeratu achas hin deebi'in jechuudha. Qabeenyota kana hundumaa maallaqni isaa jira waan ta'eef addaan irraa hirmaatee namni kun jechuudha. Irraayyuun hirmaanne iyyuu baay'ee waan hirmaate hin jedhamu garuu irraa hirmaatee mucaasaa ishee durbaa kana fudhatee gara Ameerikaatti uumaa gochuu hin danda'u waan ta'eef. Isheenis hin dhiiste ishee durbaa kana ittuma dhiiste ni haadha manaasaa eenyuyyuu san dhorkine garuu kana kun akkas ta'e akkamitti haadha manaa akkasii fudhatee deema. Kanaaf ishee kaanselii godheetu mucaasaa qofa fudhatee gara Ameerikaa. Mee as keessatti eenyutu gahee guddaa dalageettu badii guddaa kan dalage tokkoffaani haadha. Ganama barii dogoggortee mucaan kun kan nama akka ta'e jiru osoo beektu nama kanatti qabattee itti heerumtee isatti heerumuu waan barbaaduuf isatti heerumtee laal mucaan kun hin du'e dhugaa waaqa. Biyyaansi yoo baay'ate Ameerikaa hafa malee hin du'u tureetoo wanti godhamu godhameera ta'eeti. Mucaan kunis yeroo sanatti too hamileensaa eegameera ta'e yookaan haati ofitti qabdee abbaan illee machees ofitti hin qabu danda'e laphee isaa hin danda'u ofitti hin qabu. Haati kun garuu obbeekti waan ta'eef otoo mucaa sana galgala sana gorsiteetti ta'e akkamitti dhageesse maalidha eenyu sitti mee jettee soba dhadhiisee ati jettee waan ta'e gootee diddibdee mucaa kana tursiisteetti ta'e
Ofishii yeruma sanatti furmaata kennite namicha kanarraa addaan baati mucaan ishii hin du'u bakka. Mucaan dhalate silaamaa du'a eenyumarraa yoo dhalatu namni du'uu hin qabu baay'ee namadha. Eenyumarraa yoo dhalate garuu ammas immoo gahee guddaa mana kana keessatti immoo kan dalage eenyudha hojjettu itti aansee jechuudha. Baay'ee gara fuulduraatti warreen jireenya godhatanii gaa'ila hin godhattu. Waaqayyo namuma kamuu hin eebbisa hin bal'isa. Gaafa nama kamuu eebbisee bal'ise immoo namni mana keessan keessa isin tajaajilu jiraachuu qaba. Namni isin hin gargaara dhufe mana keessan keessa gargaartuun hin jiraatti. Gaafa qe'een keessan bal'ate ijoollee godhatanii maal jettan qofaa hin dandeessan waan ta'eef nama wayii fidattanii akka gargaaru mana keessan keessatti qacarachuun hin oolu nama kamiifuu jechuudha. Seenaan kun nama hundumaa hin tuqa nama kamillee nama dubartii ta'e gaa'ila qabu hundumaa hin barsiisa dhugaa waaqa. Anu akkamitti waan baay'ee akkamitti akka irraa baradhe serious na hojjettuun kuni hiccitii hamma kana gahu haadha manaaf abbaan manaa dhuskanii ijoollee iddoo hin jirretti mari'atanii wal lolanii kan isaan akkanatti qadaadanii ofii wal cufanii dhaqanii ciisan hojjettuun aangoo maalii qabdi dhaqxee dubbii hamma kana gahu mucaatti himte. Maaltus ishee ilaallata maaltus ishee gashe argitan. Kanaafuu hojjettuun kun kanumaan durayyuu daangaa hin qabdu seera hin qabdu. Mana sana keessa akka barbaadde hojjetti akka barbaadde dubbatti jechuudha. Ijoollee irratti illee waan barbaadde raawwatti jechuudha. Kanaaf nama ati mana kee keessatti qacaratte suni ijoollee keetiif daangaa qabaachuu qaba. Inni kaan isa kaanidha. Isa waa'ee abbaa manaa atuu beekta. Garuu ijoollee kee hojjettuurraa sirriitti eeggachuu qabda. Hojjettuun ijoollee kee adabuu hin qabdu, seera alas itti dubbachuu hin qabdu, jecha badaa tokkos dubbachuu hin qabdu ijoollee kee irratti jechuudha. Ijoolleen kee balleessaa haga barbaade yoo balleessan kan keeti. Kan kee yoo cabsan yoo dhangalaasan illee qabeenyi mana sana keessaa kan keeti. Mucaan sunis ijoolleen sunis kan keeti. Hojjettuun adabuus ta'e jecha badaas itti dubbachuu waa itti maal aangoo hin qabdu. Kun pirinsipilii mana yeroo jiraachifatanii ta'uu qaba. Situ kana eeggatamu ijoollee keemu. Hojjettuu waan badaa sammuu isaanii keessatti illee akka hin uumne jechoota babbadaan jira. Jechi babbadaan ijoollee irratti hin dubbatamne jira kan ijoolleen qabatanii guddatan. Bilginnaanis akkuma kana jira barkan yeroo tokko ijoollee namaa hojjettuun balleessitu bilginnaadhaan baalagummaadhaan innis jira waan baay'ee. Inna kana ijoollee kee kan eeggate adabuus ta'e waa gochuus ta'e even ijoollee kee nama ormaa birattu adabuu hin qabdu. Balleessan miti mee sunumti ilaalaa ijoollee arabaa dhugaa waaqa ijoollee madaamii ilaalaa ijoollee arabaa waa barbaadan itoo caccabsanii yoo ati madaamittu himte gurra irra si yaafatu kallii walii siin jedhu kalas mafi mushkil siin jedhu. Laala waan guddaa tokko cabsanii haa dhufan waan mi'aa tokko balleessanii yoo haa dhufan otoo ati deemtee ati jettee dhaqxee madaamitti himte kalas mafi mushkil laal kalas mafi mushkil siin jedhu. Abadan ijoollee isaaniitti jecha tokko siin dubbatanii hin rukutanis fuuldurattis ta'e boodumayyuu rukutaniisa. Garuu ijoolleen seeraan guddatuu qabu beekuu qabu waan badaa waa hamaa adda baahuu qabu waan ta'eef qobaatti adabatta. Dhuguma siin jedha seenaa baay'ee nama barsiisudha. Mucaa kana du'uu isaatiif kan sammuu mucaa kanaa keessatti godhee kaa'e inni lammataa eenyudha hojjettuu mana sanaatti. Ijoollee keeyyuu balleessan miti lammatatti deebi'anii akka hin balleessineef qobaatti. Hojjettuu birattis miti nama mana kee keessa jiru namni sadaffaan jira miti abbaan rakkoo hin qabu obbolaan rakkoo hin qaban tokkuma waan ta'eef. Garuu hojjettuu dabalatee nama kan biraa biratti ijoollee kee hamaatti dubbachuus hin qabdu adabuu ta'e reebuus hin qabdu qobaatti. Booda dubbannachuu qabdalleetti. Ishi booda irratti hin dubbannatta. Nama jira yoo ta'e nama sana biratti waan tokko dhufee yoo kachi jedhe booda irratti naasuftattee hin cufta jechuudha. Kana jechuun mucaan sun maal takka jedhameen maal takka rukutameen maal takka gorsamellee eenyu hin beeku. Hamileensa nagaa mooraaliinsa nagaadha jechuudha. Kanaaf waan akkasii miidiyaa irraa barachuu jechuun dhugaa waaqaa silaa
warreen sirriitti birriifaa kaffalanii barsiisantu amma akkanumatti miidiyaa irraa barannaa jechuudha dhugaa waaqa. Waan akkasii kun waanuma salphaa fakkaata garuu yeroo guddannu amma fakkeenyaaf isin ani waan kanaan dura ta'e tokko waan haga amma sammuu kee keessa naanna'u hin jiru. Waan maaliif akkan kun irratti ta'e yeroo san akkamitti abbaan koo akkasna godha akkamitti haati koo akkamitti obboleessi koo akkamitti warri ollaa keenya akkamitti mucaan mana keenya ture sun akkasna godhaa ture naa sana hin jettu na guddatte sammuun kee akkana bal'atu hin jetta. Kuni gaalaali dhiibbaa sammuu namaarra ga'u jechuudha. Yeroo sana namuma hunda si adabaa jechuudha. Abbaa ma arge biratti reebamtaa jechuudha. Abbaa ma arge biratti iyyuu hin abaaramtaa hin arrabsamtaa jechuudha. Kun immoo naati guddattee nama guddaa taatu sammuu kee keessa deddeebi'etu si ceepha. Kana jechuudha hiccitiin jiru. Barumsa baay'ee bareedaa akka irraa fudhattan abdiin qaba.